Adda bilisummaa Oromoo marii mootummaa Itoophiyaatiin waliin jalqabe milkeessuuf dhukkaasni akka dhaabbatu labsii dabarseera. Adda bilisummaa Oromoo Jaal Dawid Ibsaatiin hoogganamu marii mootummaa Itoophiyaatiin waliin jalqabame akka milkaa'uuf humna mootummaa nutti bobba'uuf irraa ittisuu irraa kan hafe loltoonni isaa wabboon dhukkaasa akka dhaaban labsii dabarsaniiru. Adda bilisummaa Oromoo rakkina siyaasaa mootummaa Itoophiyaatiin waliin furuuf irra deddeebi'uun furmaatni karaa nagaan akka itti godhamu waggaa dheeraaf waamicha dhiyeessaa akka turee fi waamicha irra deddeebi'amuun godhame mootummaan Itoophiyaa biratti fudhatama dhabaa akka ture ibseera. Haa ta'u malee mariin tibbana dabre muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waliin adeemsifame rakkoo jiru karaa nagaan furuuf yaaliin godhamaa ture tarkaanfii tokko akka ta'etti ilaalama jedhanii ibsaniiru. Fuulduratti tarkaanfachiisuu fi milkeessuuf jecha humna mootummaa nutti bobba'uuf irraa ittisuu irraa kan hafe wabboon dhukkaasa akka dhaabu labseera. Abaa ofii mootummaan marii taasisanii waliigalteerra ga'uun guutumatti warni dhaaban jedhamee eegama jaanii tilmaamama.